Professor Muhammad Tairo Kalesa haasaa waggaa kan Prezidaantii United States ilaalchisuun ibsa nuuf kennuun keessan ni yaadatama. Haasaa sanaan boodas walitti deebina jennee waadaa akkuma waliif galle har'as walitti deebineetii jirra. Sanaaf guddaa sin galateeffanna. Haasaan Prezidaant Joe Biden kaleessa galgala dhageessisan sun akkuma eegame ture dhimmoota ijoo ka'uu malan kaasaniiru jettanii ilaaltu. Eeyyeen dhimmoota ijoo kaasuu malan kaasan jedheetti yaada. Dhimmi guddaan tokko waggaa isaa ture, waggaa President Biden 81 dulloomee jira jedhaniiti warri Ripablikaanaa irratti haasa'uu turani. Kaleessa akkuma argine san gadi bahee akkuma gad baheen humna guddaan sagaleen qoonqii isaallee akka gaafa Joe Biden senatara ture namni itti yaadatu sanitti humna guddaa xiiqii guddaan gad bahee haasawee haga tokko waan san fashalsiise jedhee yaada. Haasaa isaa qofa oduu hin ta'in akkaataa inni itti haasa'u waan asiin dura hin baratamin pirezidantii isa duraa maqaan uduun dhahin pirezidantii na dura ture jedhaa predecessor jedhaa haasa'e. Tirampiin illee tuttuqee akka inni pirezidantii hamaa ta'e akka ammoo itti deebi'ee pirezidantii ta'uu hin qabne waan hedduurra deddeebi'ee dubbatee duula na filadhaa fakkaata. Garuu waan godhuu irra ture godhee jira jedhee yaada. Xiinxaltoonni baay'eenis deeggartoota isaanii waan amansiisanidha haasaa isaanii kaleessa galgalaa kanaan carraa filannoo dhufuuf. Politika Ameerikaa keessatti namni pirezidantiin eenyu akka ta'u murteessu dhuma irratti warra duraan si deeggaraa ture takka warra akka ati filamtu hin feene utuu hin ta'in warra jiddu galeessa jira independent ka jedhaniin jara tana harkisu ufitti harkisanii beezii ufii kana bal'ifachuun politikaan Ameerikaa akkasitti deema. Inni ammootu warra independentii kana ufitti hawatuuf waan godhuun irra ture godhee jira jedhee yaada. San akkamiin godhe yoo jettee na gaafatte hammeen President Trump hedduurra deddeebi'ee uduu maqaan dhahin yeroo marraa 12 ol isarraa haasa'e achi booda warri senataroota dimokiraataa yoo laaltu waan jarri dubbatan yoo laaltu namni hedduu waan gammachuu qabu fakkaata. Ammas poolii kuma haasofni isaa dhumate warra caqase irraa poolii godhamee 62 haasawa isaatti gammachuu qabanii jedhanii ganama kana riippoorti gochuu turan. Haasaa fi yookaan dubbii pirezidaantichaa kaleessa galgalaa yoo ilaallu falmiin filannoo bara 2024 gamanumaan kallattii qabateera jechuu dandeenya. Eeyyeen falmiin guddaan filannoo bara 2024 immigireeshina ummata godaanee Ameerikaa kibbaa irraa gara Ameerikaa kaabaa kana ol dhufan. Deebii Ripablikaanonni kennite yoo laalte senatartitti Alabaamaa Keetii Briit irratti wanni isiin xiyyeeffatte waa lama. Tokko immigireeshinii akka Baayiden akkuma aangoo qabateen waan pireezidant Doonaald Tiraamp dalage ajajaa pireezidantiitiin jijjiiree huduuda banee akkanatti gartee akka weeraraati jedhan warri Ripablikaanaa waan kana akka itti ibsan nu weeraranii jiranii. Namni gartee waraqaa malee caqisee biyya keenya akka seenu ka godhe isa tokko san lammaffaan ammootu ganni isaa 80 ol caaluu qofa utuu hin ta'in totorra'ee jira waa hin yaadatu. Inni ammootu kaleessa waan sanirraa ofirraa faccisuu yaalee jira akka baacaallee godhee itti baacee namni hedduun Baayiden dargaggeessa jettanii ani hedduu gartee waan hedduu argee gannaan bubbuluun turuun beekumsa namaa dabalaa gamna nama godhaa ganna namaa oduu hin ta'in yaadni namaallee jaaruu danda'a. Jarri yaada dulloome qabdi ani ammoo yaada haarawaa qabaa jedhee akkasitti I think waan nama hedduu amansiiseera fakkaata wanni gannaa sun. Ayyee Professor Muhammad Tairo ibsa naa kennitaniif guddaa godheen sin galateeffadhaa ulfaadhaa.